garuu osoo morka keessa seenuu baattanii nikaa duraa osoo qabdaati nikaa jaarsa biraatti teerumuu hin dandeessu. Miti hin dandeessu. Morka keessa akka seentan hin barbaadu ka isin maal qabate yoo araaramte maal rakkoo qaba maa sirra eegalame lammaffaa fuudhan. Maa akka abbaddeet. Waan biraa si afeera. Akka abbadshi bataam akka malee akka abbaddeet. Ammalee naan arrabsi caaltu. Simaa fi waan badaa sitti dubbacee jira. Simatti dubbataa Anna beektan gisee hunda akka siggamee si dhiisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya annagee alhamdulillah baga nagaa taatan isiniin jedha. Yaa akkuma beekamu daa'imni caaltuu nu bira jirti. Caaltuun akka malee ta'aa jirti daa'imaaf jettee muktaarillee asiin naallolaa waan hin taane jedhaa jira. Innillee daa'ima mee deebisiif naamna jedhaa jira. An garuu giddiidhaanillee taanaan daa'ima deebisuufiif deema. Yaa daa'ima viidiyoo isinii waraabu maaliif daa'imattiin gaaf kaanillee viidiyoo irratti xiqqoo midhattee turte garuu ijaaf hin ta'uuf naamna jedhanii haatillee akka malee natti godhatte cirraash daa'imattii viidiyoo irratti dhiyeessita jettee naallolaa turte. Kanaafuu caaltuutti daa'ima deebisuuf deema. Fideefi jira kennuuf eedaa daa'imattii caaltuu eegaataniin jira. Isin waan feetellee haa dubbattu waan feetellee naanaa jettu ilmoo namaaf bira kaayee wanni na fayyadu waa takka illee hin jirtu. Muktaarii silaa hiisisuuf deemanii meen argina akkasanii hin hiisisanii hin argina. Namni hagana muluu walitti wanni ta'a natti hin fakkaanne. Haga fedhellee taanaan abbaa warraa isiiti, abbaa ijoollee isiiti, abbaa daa'ima isiiti waan ta'eef kanaafuu waan badaa akka irra ga'uun barbaaddu siinuu. Innaa maal seetani? Ani maraafuu daa'ima caaltuuf deebisuuf deema daa'imattii fideefi jira isii eegu jira. Daa'imattii haa fudhattu daa'ima fi haa fudhattu narraa dhufteetini. Kanaafuu isii eegaatiniin jira. Maal seetan? Caaltuu fi muktaari wal quuxessaaran. Atakaaroo keessa seenanii jiran. Isiin giddiinillee taanaan irraa fuudhaa inni immoo mee giddiin irraa fuutee argaayyuu iddoon poolisii naamni jetti hin argina isiillee hin argaa jetti walitti wal morkataa jiran morka hin taane keessa seenaa jirani. Caaltuulee osoo morka hin taane keessa seenurra tsabaayin muktaariin qabattee tsabaayiidhaan yoo walitti illee deebi'an maal rakkoo qabamaa bakka ani akka walitti deebi'an barbaada wallahi jechuun araaramanii nu sadiinu nagaan akka jiraannu barbaada malee akkanatti wal dhabaatiin maal jedhaatiin gisee mamaraa wal loluu gisee mara wal arrabsuu wal rukutuu wal maal jechuu waan baay'ee dubbataa jirti sillee waa'ee muktaarii maal hagana muluu nama wajjin nyaatanii wajjin dhugan tokko hagana muluu haasa'uun hin barbaachisu. Hagana muluu loluun maaliif barbaachise? Hiisisuu dura si deemuun inni deebisaaf an daa'imattii si deebisa jedhee ni jira maaliif hiisisteen ji'a ramadaanaati sanu. Kanaafuu ani waan badaallee isitti dubbachuu hin barbaadu caaltuu waan badaallee isitti dubbachuu hin barbaadu kun haadha daa'ima teessiif deeraa kootu narraa fudhadhu sanii isii asii eegu jira. In argina ka daa'ima ofii haa fudhattu narraa. Maraafuu caaltuu eegaa jira hordoftoota kiyya. Mee isiin dhuftummoo waan jettuun argina. Yaa nagaa annatti naasoftu na reebbatti yookiin waan anji na reebdi naaliiruuf na deemti arrabsuuf na deemti na arrabsitus na tumtu somta kalleen jedhuun daa'ima bichaa narraa fuutu malee. Yaa akka muktaarii wal dhabuun beeka. Akka muktaarii naallolu akka na tumu akka na reebullee osoma beeku ilmoo fi haadha gargar baasurra jedheetumaan fideefi yaa akka argitan gaaf kaanillee daa'ima teessii fida waan jedheeniif jechuudha. Saniif haa fudhattu caaltullee dhufaa jirti waan isiin jettu kan beeku. Caaltuun dhuftee jirti. Adde salaama nagaame. Kisee mara fuula kuuraa nama deemuun kun garuu akkam si barate. Naa gaaf qabaan baay'ee jettee garuu ani sitti illee hin aarre. Dhugaa dubbachuuf dhiifamallee si gaafachuuf akka ture hin beekta atillee mana kee dhuftee waan nagoote waan dagattuu natti hin fakkaatu. Ammallee taan atummaan ammallee taanaan caaltu waa si godhe maali? Beeksifna ati osoo na galateeffattee silaa wallaahi galatan beektu malee. Maaliif si galateeffadha waan natti osoo si taate bakka kee bu'ii yaadime. Maal godheetiin himmee maal balleesseetiin? Ayyee akkasumas yaa ta'u rakkoo miti. Ani maraafuu ammallee taanaan dhiifama sirraa barbaada. Osoo atiif muktaarillee araaramtanii ani wanni aaru tokko illee hin jiru. Osoo ati jidduu kennaan bahin hin araaramnu ammas immoo muktaarii waan fedhu ani muktaar hin dantaatti. Sirraan eegalame lammaffaa nama rarfuudhu. Ani hin fedhu lammaffaa awwaan maal ta'an banna rakkoo tokko irraa argite yookiin ilmoo dhabee yookiin waa wayii irratti fuudhan malee oluma kaaniitiin hin arganii. Minaalbaata gaafadhu kaawwateetina. Ammaaliif gaafadharee sirratti fuudhame situ gaafadhu. Maal ta'u gaafadharee ani san fedhu wayii dhiirri isa qofa.
Dhiirri isa malee ni jira abi. Yaa nikaa isaa osoo qabdu kan biraatti heerumuu akka hin dandeenye hin beektu. Kan nikaa dhiisisan akka Dubartiin nikaa buusuu hin dandeettu kaa. An buusuu hin danda'u inni jaalatee buusa. Yoo buusuu didi akkam buusa. Sila isaa kana namni qabu hin jiru isa malee namni bakka namni isa danda'u hin jiru ettoo yaaddeetis. Akkuma inni ana malee namni hin jiru jedhu san hin jenne Muktaar akkas hin jenne. Hiisisuuf illee kadeemtu kan osoo dhiistee wayyaa gafa illee taanaan. Kasadii sin galchooti waan mana tokko keessa hojii turtanii abbaa ilmoo keetiiti mi. Maaliif na yaamte sila? Dura waan an siin jedhu narraa fudhadhu kaa. An tokkoffaa si gorsuuf illee beeka mana tokko illee si gorsuuf illee dhufnee hin beeka ati narra hin beektu si galee. Sirran beeku si gorsuuf illee dhufnee sitti mufillee karuma dhimma na yaamte deemee. Osoo isin lamaanuu morka keessa seenuu baattanii namatti tola. Osoo karaa isinii fi miti ilmoo teessaniif isin jechuuf. Waa siimuun maali? Akka waa'ee dhimma Muktaariif ana haasoftuuf kanaaf na yaamte. Ani kanaaf himti kasi yaa kanaaf na yaamte waa ta'e dhimma kiyyaa akka Muktaar anumaatu beeka. Ajabraatiif malee ati kana jettee akka haasoftu ajabraatiif na yaamte. Ilmooti akka sii deebisanii barbaadame. Ilmooti ganin fedhee jaalatiin deebisu qaama seeraatiin deemaa jira. Koo qaama seeraa bira osoo ol geessu baattanii jechuufi bar. Dura eessa turte? Dura kenniifi sii kenna maa jedhaanii akka turan beektaami ma jedhaanii akka turan beekta. Sii fiduufillee anaaf Muktaar akka ol dhabnullee beeka yoo sii fide na reebatallee akka natumullee osoma beeku beekaatuma cal'ise isinillee tasgabbaa jedhaatuma cal'ise malee ani ilmoo ta'e maal naa gooti na bira teetteetini. Aga fidellee taanaan ilmoon haadhaan bareeddimi. Akkasii yaaduu keetiif galatoomi. Ilmoon haadhaan bareeddimi. Garuu osoo morka keessa seenuu baattanii nikaa duraa osoo qabdaati nikaa jaarsa biraatti heerumuu hin dandeessu. Siin jedhaara. Miti hin dandeessu. Waan biraa kaasuu morka keessa akka seentan hin barbaadu kaa isin maal qabate yoo araaramte. Maal rakkoo qabu maa sirra eegalame lammaffaa fuudhan. Ishi. Maa akka abbaddeeti. Waan biraa si afeera. Akka abbadshi bataam akka malee akka abbaddeeti. Amma lee naan arrabsi caaltu. Simaa fi waan biraa sitti dubbacee jira. Simatti dubbataa malee. Anna beektaa gizee hunda akka sigdamee si dhiisu. Beektaani garuu. Hin beekee natumullee barbaaddee turte. Adabadhu kaaseera naasee waan na waamteef simbaan maal ta'a? Maal lolta cadhisteetiniin? Way waan nama lolchisu keessaa siin jedhaa jira anuun beeka kamtaa hiyyaanuma beeka malee sinna jedhaachiseera. Ay mataa tokkorra lamummoo wayyaa jedheeti bar. Mataa tokkorra lamummoo wayyaa. Dubartiin takka lama wallaaltu takka beektu lama wallaaltu sani. Lakki karaan irra deemaa jirtu kun siin ta'uu caaltu. Simraan na gorsuu dhufte. Si gorsuuf nun sodaachisin nullee. Sodaatee dhufte Sodaatee bakka mee maal barbaadde nibrata irraa barbaaddamu miti nibrata irraa barbaaddamu maal irraa barbaaddeetiniin hiisista maal irraa barbaaddeetiniin poolisii bira deemte maal feetame maal qabdan firaashii malee maaltu jira mana keessa maal irraa barbaadde maal si fayyade maal qaba maal si fayyade kennu waawete wanni si fayyadu jira ani san barbaanne sin jedh ilmootii fudhatee ilmootii qofaaf gara seeraallee deemaa jiru isa barbaaddaaf malee osoo isa barbaachuu baatte karaa tokko bakka waa hunda qaalloo barbaadda karaa isa wajjin walloltu malee hadhiiraaf du'a naa miti lakki naatu ti akka naan jedhe maal wanni dhiiraaf dhiira malee yoo barbaadde na dhageeffadhu dhiyyini na jala wajjin yoo barbaadde qalii nyaadhu maal haadhatii wanni isa qaluuf seeni wajjin wanni qilee seenuuf illee garuu morka keessa seeniin bakka anallee amalan qabne sitti baasa wallahi si agarsiisa waa hunda eegaati barbaaddeerra meenatti agarsiisiyyuu ilaala amala maalitti agarsiisa lakki caaltu lakki karaan deemaa jirtu kun sirraan tolu eshi odeessi fixnee ani maraaf oduu biraatiif illee si biraan dhufe haasoftee maaltu si hafeeyyu fixadhu bakka yoo keessa kawaafan taate gingilchi dura ilmoo ta'e sii kennuuf deemaa osoo sii kennuuyyuu baadhe naan kennin kaan gama seeraatiin deemee fudhataara ilmoo Muktaaru gana akkana na jala deemee akkana kadhatu na argitaatu. Faallaa ana isa kadhatee Muktaar sin kadhatu dhisi. Hini dhama malee Muktaar si jala deemee sin kadhatu. Ni argina. Wajjumaan arginu ta'a yoo jiraanne numa arginaan. Jiraatu gaduu baaduu gadiinuu bayanii itti Oromoon ni argita. Akkasi? Ni argita. Ni argita. Haasofte a'uuzu billaa arrabuma kana bicha. Maraafuu ani ilmoo teetti raajaan sirra dabarsee biyaa ga'uun hin qabneeti. Ani ilmoo teetti raajaan qaba haadhati. Waan Muktaariin irra reebduuf hin qabdu atillee. Bakka atillee isa dhiisinillee si hadiisu. Ilmooti jenaa kenna. Sababa musoqaa maal jala deemtan hin fakkaatu kaa jechi keessan. Hin fakkaatu wanta keessan tu fakkaanni wal jala waa soqataatu maa wal jala deemtanii. Si jala taa yoo feete Muktaari. Muktaara dantan qabu ilmooti maaliif fuudha isan jala fuudde malee isa jala deema argite. Dhimma keessan dhiisee mi jireenya kee jiraachaa jiraame. Atillee sababa soqxanillee sababa maalii soqxan. Wal jala deemtan. Jaalala in jaalata atillee maaliif sobdaamti inni akkas jaalatuun beeka garuu atillee ma jaalata maa sobda amma santu si gubeere nu wal jaalachuu san maaliif na goosoli akka wal jaalannu fi hin jaalanne asii himuu barbaadde isaa osoo naa himte natti tolan maaliif si himtu malee hin duutu maa du'are akkama waree guruu maa jaalatta oduu guruu maa jaalatta
Beeshatu. Ilmoota ani mi'oonni irratti mul'isu jedheeti ilmoota isii fideera deemu fudhadhu daa'imatti ta'e. As fidii banna. Daa'ima kaamera irra mul'isin dhiyoo tanaan dhukkubeedhanii. Akkoo akka finnee fi baraachuu dhaaf akka inni finnee fi bara. Akka miidiyaa irra si jalaa mul'isu jedheeti inni achi ijoollee bira fide. Akkami fidde? Muktaar hin jiru qe'ee bakka. Inni sila walii galtanii fiddamu fidiif siin jedhe galatoomee dhiin. Inni naan hin jenne jalaa hatee sii fide. Eenyuun? Ati akka Muktaar inni sisee. Dhiira taatee har'a dhugumaan hattee fidde. Ee. Akkamitti? Inni eessa jira? Inni mana hin jiru. Daa'ima na bira dhiisee bahe. Amma ati anuma yaaddee fidde immoo daa'ima si rakkisee fidde. Homaa daa'imni ta'e nama rakkistu alhamdulillah. Maashaallah daa'imti rabbi haa guddisu. Galatoomee ayyaa akkasii yaaddee. Eeyya. Akkasii yaaddee ilmoo xiyyanaa fiduu keetiif galatoomi. Ati Ani immoo eega galatoomte daa'ima maraafuu? ilmoo eega ijaan argee si amane malee waan ati lafa laftu kana guutuu dhugaan see. Garuu ilmoota argitee ni Maraafuu. maraafu. Eega argee amanee galatoomi naaf Akkoo waraqaa onni isaanillee ilmoo har'a tarsaas. guyyaa har'a badhaasa si barbaachisa. Ee bakka maraafu amma waraqata isaanillee tarsaas wanni Muktaariin higgiidhaan Maali subsistuuf illee jiru. tarsaasu? Akkamitti tarsaasa? Maaliin Waraqaa seeraa guyyaa Itti miqaadhii sinaa deebisee jedhi. Kadhima daa'imaatiif fikkasanii garaagara. Tokkoffaa daa'imaa ofii fikkaase. Adaada dubbiin tabiraatiyyuu. Ofii fikkaase daa'imallee argadhu anamma itti fufa. Maal barbaaddaree isarraa? Waan balleesse hunda himuu qaba ganaa. Maal balleesse? Atis ganaan dhiyaatta. Allah. Ati garuu guyyaa har'aa galatoomee. Cirraa shaanaan Maaltu si dheesse. barbaachisa bannaati? Maal feeta? Homaan fedhu wanni an barbaadu Muktaari madhiis bakka wanna poolisii minaan jettee isa daa'ima hundi jalaattee fiddee. isuma akkaniisisneef. Galatoomee haga isa ati kana hundallee isa jaalattu akka isa kophatti wajjin jiraachuu feetu ilmoon takka tiisisni takka isa bira hin willisne feetaami. Lakki ansan hin jenne. Galatoomii daa'ima xiyyanaa fiduu keetiif dhugaa si dinqisiifadhe. Edaati nama akkanaati. Maasha Allah. Maal nama Rabbi si qoostaa? haa dabalu. Qoosaa miti. Rabbi Kana si haa caalaa dabalu. maali? Rabbi si haa dabalu beekumsa akkanaa. Amiin. Inshaallah fayyaa har'aatillee innis fayyaa harana fakkaate walumaa rabbi Maal sinaa dhibamne fayyisu. dura? Hin dhibamne dura. Amma ilmoo fedha inni nuti eegana deebise dhaliif kaa. Hin dhalaafi. Dhaliifee. Amata meeqa erga ol fuutanii maaliif akka ratteetti ati ilmoo xiyya akka hatu gootu? Situ na dhabsiisa. Asit dhalchisiisu inni akka amaareetiin ilmoo xiyyan fuuneef siin jedhe. Naamroo amma booda. Afaan keetiif kini onni godhadhume. Gadabii godhadhume. Hai Simraat, gobaziidha ati dhugaa. Namummaatu sun beene malee ati miskiina irraa booda. Rabbeedha ilmoo akkanaa ni Akkana qaba. tonkoleenyaadhaati. Nama akkanaa hin qabaadha Rabbi. Yaa Rabbi alhamdulillah. Inda nama akkanaa uumtee ni Aboo, qabda. natti Afaan hin leeqoo si baddu natti malee ati leeqoo. gobaziidha. Wannaa san Hai beeku hai hai keeti. numa si deettee haatitee maashaallah. Foggorratti Viidiyoollee geessee. waraabaa hartaa argeera be. Maaliif Naa waraabaa baay'ee natti tole har'a gammadee hordoftoota Simraan hedduu takka gammadee warri si jaallattanillee ni jajjabeessaanii miskiintitti dhiyya. Waan biraa qabda akka haasoftu. Waan biraa maal Anuma garaa gubuuf akkana lafa laftamoo akkana akka kolfituuf anuma garaa gubuuf. hin gammadee Hin wallahi aaroon. tokkoffaa maamiti arguuf hin usha arguuf baay'ee gammadee lammaffaa mootummaan akkana qajeeluu keetiif baay'ee gammadee. Galata. Gimma rakkoo qaba. Yaa Ramadaan ati seexaana hidhame kaan. Anaafatti jechuudha. Osoo maal qabu dhiirsa keenya bakka akka binee nu lamaan nu seera nagaan jiraanne. Ani aguutuu hin barbaadu addeetummaani si warri jaarsi dhiirri hin jiru jedhee si kan mana lammaffaa heerumuu eegale ani mootuun fedhu. Ammaas addee heerumuu deema. Isa si seera gammadi. Akkanuma calistee Maasi gubaa si maasi guba yoo si dhiise waan si gubu jiraasi. Muktaar sin dhiisu ati dhiistullee. Akkamiin nan dhiise akka nan dhiisne akka bibbee. Waan si jaalatuuf sin dhiisne. Na dhiisa ka jaalatee na dhiisa dhiisa jibbinan bar dirqamaan seera jala jiraadhu hin jedhu. Ani san fedhamu irraa booda dhiyaar ilmu Jaarsi ma jiraatu lammaffaa sirratti addis haaraa waan baane waan ta'eef. Nama jiraatu jaarsonni masitiisi bulchite. An jaarsota hojii bula. Jaarsota eenyu waa'ee jaarsota dubbate an jaarsota amata meeqa hojii haasa'u ture. Jaarsonni osoo har'a boruu iftaan jedhan amata lamallee si teessisan garuu immoo jaarsotaa fi seeraa garaagara. Funyaan qabaniitiin akkanarraa eeguun godhan. Akkasii funyaan qabsiistee ni kaafirraa buuste. Jaganati. Ammati hundaafuu muktaan lafa sii bahee mireen gammaddu aga sana waan akkanaa. Anuma gammade ani galuu amma uleen na eeggataa yookiin arraban na eeggataa taanii yookiin na hiiraan hin beeku kasanii. Ulee maatiin quuftaas lan. Asitumu. Giiftii deem daa'imti. Siyyuu tumee beekaa sittuma malee. Deem daa'imti seera. Siyyuu tumee beekama. Maa akkanumaa oduu guddatte mucatti. Waan si jala callisee fi. Gammadee har'a dhiisi. Bakka eega gammade kunuun daa'ima keetee bira deema bakka irraa har'a qaamaa hojii asirra na jirta daa'ima naaf iddee mi Bakka gosh ishii galatomatillee Qoy hin deemu banna xiqqoo hojii haasofnaa. Ani haasa'uun barbaadu ka. Shaayii bunna itti kaa. Galatoo. Manatti jennaa san. Mana kee dhuftaa Inshaa mana kee dhufa. Maa. Buna dhaabee. Maal godha mana Inshallah kee? wallahi rakkoon qabu. Maal ta'a Wallahi maal jettaa beesanuu. Maal rakkoo qaba? Gara ta'e hundaafuu sitti haa tolu. Maal rakkoo qabu dhuftee dhuddaa buna mana Maal? keetti. Rakkoon qaban dhufa. Galatoomee hundaafuu. Maami. Maraatittiin si fiddee har'aa galatoomee. Maraaddu ati ishee maraatittiin jetti. Nabballeesse ka daa'ima sitti deebisee iyyuu anu
Anuu fayyaan qabu ka daa'imattii fuudhee si deebisa. Silaalikki ila daaddee lafarra si oofu qabaa. Tish! Wayne Simraan akka isii kana angaraana nyaattee deebisaaf isiin naan rabsiteeyyuu taanu. Naqqoostee. Simraan ka waan Muktaar si godhu eeggadhu kaa magallaa si caccabsaa Muktaar. Wayne an daa'ima fidee fi cirraash. Chiggireelloo. Hordoftootaa fi daawwattoota kiyya akkuma argitan kun caaltuun daa'ima ofii fudhattee jirti. Garuu arraba isiin naan rabsitee kanaaf qoosaa isiin akkana naqqoostee kana immoo harka deeffadha. Maraafuu isin jaaladhaa nagaan naa tura. Hundi keessanuu. Yaa waan Muktaar immoo hin beeknu kaa waan inni nu godhu. Sanirraan qo'i gaafiin kanatti ta'ani intalti takka nikaa osoo qabdu akkamitti nikaa biraa hidhachuuf deemti? Namti sammuu iyyuu hin qabdu na fakkaate. In dulloomtee in tortee jedhan immoo in torraate minaan akkas ta'uun ooltu. Dullattii gandaa ganaa isii wajjin qaaqaan illee. Maraafuu nagaan naa tura. Hayyee viidiyoo kee dhaamsadhee deema. Muktaar viidiyoo kan arginaa mana jeesaa godhu.